السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وروني channel شنبي جلت ترجمتنا عندي كيسانو كم نجاجرتو فيا كيساني كماتيكو هنتان مو ماتيكي تدبل ما اسمين جدا لايكي قد أتي سبسكرايب قد أماتي نافتا وروني مو ماتي نافتا لايكي توكا فيديو كي هم مات تلقي فتا ريوتا كيساني في شيري قد وروني مو يوتيوبي أبداني مو يوتيوبي كيساني تي شيري ناف قد اسمين جدا نبرد أبدا نججبيسا اسمين جدا أرى مالك أبدي رفيو جتاني واي إما فات هذا فاتتي في واي صدا كنا أبدي رفي واي صدا كنا أكسم هم بيتني صدا كنا كديري صدان صدا ada jedhani waa'ee soddaa qabannee dhufne nullee kanatti biiroote innakee sabaane anna waa'ee dhimma faatati fi dhimma soddaa keenyatti irraa dhufne maqallee yaamuun ulfaata yaa'u soddaan sodaadha akka oromootis oromoon safuu qaba dhugaa waa'ee xiqqoo gorsa haadha faatatiif qabadee dhufee dhugaa yoo dubbanne samoona kana miidiyaa kanarra akka deemaa jiru waa'ee olola haadha faatatii fi soddaa keenyatti egaa ka waa'een kun baay'ee ulfaata waa'ee biyyatti xumuramuu danda'a waa'ee jaarsoleen xumuruu dandeettu arra miidiyaa kanarratti ol baasanii miidiyaan kun immoo ajandaa godhatee samoona kana olola oofu jira rabbi haa qabbaneessu dubbiin miidiyaa kana hin qabbanaa'u abadan dubbiin biyya keessatti xiqqoo taate kinoo araaramanii tasgabbeessanii garuu miidiyaa kanarratti immoo hanga ji'a tokko hanga ji'a lama ajandaadhaaf waanuma jiruuyyu isiniin jedha yaa'u soddaan kennallee xiqqoo balleessaa hin qabu balleessan inni qabu sareen mana ofiitti nama hin nyaattu jedha oromoon jechuudha inni mana ofii keessatti haadha faadhatti harka ol fuudhuun isaa xiqqoo yaa'u akka oromootitti illee safuudha namni dogongoruu jiraan illee dogongoree ta'a haati faaxillee jechuudha soddaan sodaadha jedha arsiini soddaan sodaadha jedha oromoon jechuudha mana soddaa yoo dhaqan guyyaa lama jechuudha 2% isa jedhan 2% isa yoo bulani torbee sadi ji'a tokko taa'uun maaliif barbaachise haadha faatiatillee badii qabda tokkoffaa immoo naafiif kadir herga wal dhabanii ol dhabbiin jaarsaaf jaartii jidduu waanuma jiru almost waanuma jiru addunyaa kanarra jechuu jaarsaaf jaartiin abadan wal loluu waanuma jiru eenyu wali araarsare sireedha jedha oromoon sireet wali araarsaa haati faatee erga isaa wal lolanii yoo dandeette araarsu yoo dadhabde firaan ga'uudha malee atis dhayxee torbee tokko ji'a tokko geettee inni gaafii inni haadha manaatiif dhiyeesse bakka isii buute isaaf deebisuun maaliif sirra barbaachise isaan lamaan eega wal dhabbii godhatanii isaanummaan lamaan waliif haa xumuranii ati jidduu isaanii galtee akkas in beeyta akkas jettee kadiriif deebisuun maaliif barbaachise kadir kanaaf sitti dallanee mataa qabatee lafarra harkisee haa harkisuu soddaadha akkuma dhuftetti kadirillee ati xiqqoo balleessaa qabda soddaan kennallee balleessaa qabda waama barbaadi yoo ta'e yaa'u balaan dubartiin qabsiiste hin dhaamu jedhan oromooni dhugaa jedhanii dubbiin dubartiin mana qabsiiste hin dhaamu ibiddi dubartiin mana qabsiiste hin dhaamu jedhanii rabbiin haa qabbaneessu soddaa keenyaatillee sababa haadha manaa keetiif jettee sababa haadha faatiif jettee kutaa namaa arrabsuun sirraan eegamu ture arsiin duruu hattuudha no this is not good no sodde come back down inde soddaa keenya hin tasaasain yaa sodaadha soddaan sodaadha jedha oromooni soddaa keenya kadir diqqoo hin tasaasoftee maaliifi sababa nama tokkootiif jettee kutaa namaa arrabsuun sirraan eegamu kan asumaan qabadhu atillee jechuun balleessaa xiqqoo isiin qabda sababa nama tokkootiif jettee kutaa namaa arrabsuu hin qabdu oromoon jechuudha hayyuu meeqatu jira kutaa namaa keessa jechuudha ati xiqqoo kutaa namaa arrabsuun qabdu kanaan durallee micattiin arsii taateef mana kee bultee warqii isa jalaa fudhatte arsii warqii na jalaa hatte arsii warqii na jalaa hatte arsiin kutaan arsii warqii na jalaa hatte jette no fakkeenyaaf harargee keessaa namni tokko yoo hattuu ta'e harargeen muluun hattuu ta'uun qabdu
sababa nama tokkootiif kutaa namaa arrabsita kanaan dura illee jechuudha. Sababa haadha faaxeetiif balleessa qabdi haati faaxee erga Kuweet irraa galte mana kee guyyaa lama yoo bulte inaf deemtee gara maatii sii galuudha. Yoo maatiin siin qabnellee yoo rakkoo namaa rabbumatu beekaa yoo rakkoo qabaattee maatii sitti galuu yoo itti ulfaate naannaa firaa deemuu qabdi malee mana soddaa zimmi jettee taa'uun hin diqoon ulfaataa. Si'aati amma Itoophiyaa keessatti jireenyi qaala'e kanatti hedduu ulfaataa. Atillee mana namaatirra taa'uun sirraan eegamu jedha. Innaa kanaafuu jechuudha. Ati immoo soddaan keenna kutaa namaa hin arrabsin. Almost ati all day yeroo hundaayyuu jechuudha kutaa namaa hedduu arrabsita. Please kutaa namaa hin arrabsin. Haadha manaa keetiin haati manaa kee horsii taate jecha isii fakkaatu isiin jedhi malee kutaa isiitiin jecha biraa hin jedhin. Siin jedha asumaan yoo sitti waan taane siin jedhe dhiifama naa godhi. Haati faaxee ammallee ergan Kadir soddaan keenya erga surukutee ergaadha manaa si ololee ati jidduu isaanii seentee surukutee daftee miidiyaarra baasuu hin qabdu. Kun sirraan eegamu. Dubbiin kun dubbii xiqqoodha. Dubbii namni xiqqoo namni xumuruu danda'u haganuma araaramtanii isinii fixanii jiranii. Si'aati sanitti beejii keetirratti rakkoo jiru gallakkistee saaftee namoota miidiyaa fayyadamuun geettee tokkoffaa immoo mucaan abdii culullee jedha sun si haa calaasu tokko si hiyyuu inni sunis sagalee isii waraabee biyya keessa hin jiran obsaan teeknoo hin jira namoota baay'ee jira namoonni Addis Ababaa keessa jiranii nama baay'ee jira namoota baay'ee sanii dawwalattee heloo akkanatti mana soddaa keenyatti waan qunname yoo jetteen at least dafanii sii dhufanii gaafa dafanii sii dhufan immoo rakkoo kana furuu danda'an. Garuu immoo ati warroota miidiyaa fayyadaman daaspooraa biyya alaatirra jiru konneekti ashandaa kee yoo goote uummanni ka fedhu kana sa'aatiin kanarraa haasa'uu fedha. Maal haasofnu jedha daaspooraan. Miidiyaa kanarra miidiyaa tuktukii, miidiyaa yuutuubii, miidiyaa feesbuuka kanarra maal fayyadamnu, maal haasofnu, maal dubbannu jedha habiibti. Gadi baasuu hin qabduu tureeyyuu haadha faaxee amma ati gali gara maatii keetii. Mana gandaan ta'e mana soddaa tuu ummata kaanillee wanni isinii dhaamu jechuudha. Ummatni fakkaattonni akka faaxee jechuudha. Arra isiin kabaja ofirraa fuutee daa'imman iddoo kabaja sii qaba namni guddaan kabajes miidiyaa kanarratti haadha faaxee baay'ee jaatanuu baay'ee jaaladha. Haadha faaxee tana ilaala yeroo hundaayyuu jechuudha. Bakka hedduu dasna keetti natti tolti baay'ee jaaladha akkuma namni kamuyyuu jaalatu jechuudha. Hedduu natti tolti qoosaa baay'ee qoosti. Haati faaxeen tanuma nama maraati isiinuu dhuguma maqaa haadha faaxee kana baafatte. Innaa haati faaxee jechuun hayyuu namaati inni dogongoraa maaliif akka dogongorte namoonni biraas jechuudha. Yeroo nuuroon waddadde kana dhiisiti yeroo makaanuu qa'ee soddaa taa'uun na wariidha. Qa'ee soddaa uletti qan guyyaa lama yoo ta'etti inaf qa'ee soddaa taa'uun na wariidha. Kadirratti illee wanti siidhaamu kanumarratti xumuraa viidiyoo kiyyaa kutaa namaa hin arrabsini. Haadha manaa keetii yoo oolletti manumatti xumurii miidiyaarra hin baasini. Naafillee jaarsa keetii yoo oolletti manumatti xumurii yoo dadhabde firaan gahi malee kutaa isaan arrabsini innis kutaa keenya akka hin arrabsine. Nuti Oromoon tokko afaan tokko dubbannaa dubbiin manumatti xumurama malee miidiyaa irratti miti. Kanaafuu haadha faaxee atillee gari gara mana keetii maatii qabda taanaan gari gara maatii keetii. Maatii namni maatii dhabeen jiru maatirraayyuu baatee namarraa baatee galii gara tokko yookaan mana kiraa qabadhu mana kiraa taa'ii yookaan immoo poroosesii adda addaa sirreeffachuuf magaalaa guddoo kana taa'uu dandeetta. Ati immoo biyyi kee gara biraati waan ta'eef kanaafuu mana namaa yaa'u taa'uun hagana sirraan eegamu. Mana taa'antu jira mana soddaa tuu afaan Oromootiin 2 afaan Amaariffaatiin 2 afaan Ingiliffaatiin 2 qa'ee soddaa tuu ta'an guyyaa lama jechuudha. Kanaafi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dubbii kee kanumaan xumure like share subscribe godhuun dagatina. I love you.